كناف ركون أكم أورمو مدتة تكا سبكنا مدتة بيت ومتخين خيجوم مقب خبيل قب خركو برنوتا قب خامو جيجسان كين خيست تدبي حجته ومتخين جيرو جير ور وقاد بابشان تمالي ومتي أورمو قبساي جيران فيت أرل نونتان جب بريل نونتان جب يورومون بايلتي تقول إنجلوف يورومون دكتوري تقول إنجلوف يورومون موميش منسترا تقول إنجلوف يوروموني أوغانا ورام بيجتي تقول إنجلوف خمي غلافري gurmaayee am olol gargaraatiin tuuteriin maaliin taayee banatee oofu jiru injifannoo arkanuu baasuuf malee uummata Oromoo bilisummaa biratti ceesisuuf carraan isaan fayyadamuu jiran tokko illee hin jiru jechuudha. Carraan amma Oromoon gabrummaa jala jiraatee isaanitti qabsaaniif tokko kan hin jirree fi injifannoo margaan duuba deebisu biikan keessa nam wal nyaachisu akkaataan hojjechuu jiru kanaan sochoonee akka yeroo jenneef nu takaaluuf uummata Oromoo waan duuba deebisu malee uummata Oromoo tarkaanfii tokko waan duubatti duratti sochoosuu danda'u miti jechuudha. Oromoon har'a abba biyyummaa mirkaneeffannee jirra. Nu misoomaa fi nageenya barbaanna. Oromoon ta'e immoo qaamummaan asitti dhalate faayidaa addaa argachuudhaaf jecha al ta'anii hoggas Oromoo irratti hoggas biyya gaggeessuu jirratti hoggas cima Oromoon qabdu irratti gaafa bilisoomnee misoomuu qabnu irratti deemanii faayidaa addaa argachuudhaaf aangoo karaa intaanii fudhachuudhaaf jecha nurra toofan sunini yookaan Oromoon Oromoo irra toofu sunini waan barbaachisullee niti waan Oromoo lebsaatiniti waan Oromoo bakkin buunne yaata dargaggootti hin barbaachisullee deeggaruullee hin qabnullee dargaggeessilleen olola akkasii olola abbaan dhuunfaa garee jaarrate gariin fiinxaaleeyyii Oromiyaan akkasiin agama cunqursee jirtu kan kaasan sunini waan dargaggeessi kennallee irra deebi'ee deeggaruullee hin qabne